Ashama daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamu akkam nagaa fayyaa jirtu akkami qophiin akkuma itti fufetti kan jirudha. Qophiin keenya telegiraama keenya Asham Tech jechuudhaan keessa seenuudhaan wantoota garaagaraa akkasuma Asham News poostiilee garaagaraa beeksisa garaagaraatiif wantoota garaagaraa irraa argattu jennee abdannaa achi keessa seenuu dandeessu. Amma immoo gama qophii keenya kanatti isin dabarsina. Ega akkuma beekamu future value fi present value ilaallee turre akkasuma compound fi simple interest ilaallee turre amma garuu future value fi present value wantoota of jalaa qabanis ilaallaa jechuudha. Jalqaba future value jechuun bal'inaan ibsinee turre garuu amma simply it is a current amount that is increased in the futures as result of compound interest accumulations. Future value yeroo jennu current amount irra dhaabbannaa jechuudha. Haga amma qabnu jechuudha yookaan maallaqni nuti amma qabnu jechuudha. Current value nuti amma qabnu kan isa sanirra dhaabbannee jechuudha kan dabale kan of keessa tammatu jechuudha yookaan kan amount keenya kana keessatti increase khatee jechuudha ni hammata jechuudha. Dirqama future value yeroo hunda decrease increase ta'a jechuudha. Maaliif maallaqni har'aa waggaa yookaan yeroo fedhe keessatti kadhufu keessatti ni dabala waan ta'eef increase godha jechuudha. Current amountiin kun current amountiin amma qabnu kun increase ta'a jechuudha in the future value irratti jechuudha. Kanaaf isa kanatu maal jedhama jechuudha future value jedhama jechuudha gara fuulduraatti jechuudha. Kuufamni jechuudha walitti qabamu kun jechuudha interestiidhaan jechuudha compound interest irratti hundeeffame future value jennaan jechuudha. Kanaaf arra garuu wanti nuti xiyyeeffannee ilaaluu barbaannu jechuudha the future value of a single sum hajuu irratti jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Firstly, if the birr or the dollar amount to be invested as the starting is now, the future value of amount at end can be projected. Yoo maallaqni amma jechuudha amounting amma invested godhame jechuudha jalqaba irratti beekame jechuudha kan invest godhame yoo beekame maallaqni invest godhame jalqaba irratti yoo kan beekamu ta'e jechuudha maal jennaan jechuudha kana future value dhaaf kan of mijjeesudha jechuudha. Future value isa amount isa kan projected godhuu danda'udha jechuudha. Jalqaba maaltu beekamu qaba the amount of startings it is now the future value of that at end can be projected jechuudha. Kanaaf it is provided the interest rate and the number of interest ammas future value beekuudhaaf jalqaba nuuf kennamu qaba jechuudha. Interest ratein hagam takka ratein isaa akkasuma number of interest yeroo meeqaaf interest kun kan kennamudha jennee yeroo nuuf kenname jechuudha. Also specified yoo kan nuuf ta'u ta'e yeroo kana dirqama future value ni arganna jechuudha. Kennamni hagi kun nuuf kennamna jechuudha. Kanaaf asirra dhaabbannee hojjechuus dandeenya jechuudha. If the dollar amount at the end of an investment period for future is now, faallaa kana ammas present value yoo maallaqni future value dha beekame jechuudha. End of an investment period yookaan future value yoo kan beekamu ta'e the amount of money needed at the start of investment period its present value can be determined. Kanaaf yoo kan future value kan beekamu ta'e the amount of investment starting is ni beekama jechuudha. Present value isaa yookaan maallaqni invest goone jalqaba irratti ni beekama. Yoo kan waggaa sadii fakkeenyaaf kan beekamu yoo ta'e waggaa sadii hagana yoo kan beekamu ta'e present value isaa ni beekama jechuudha. Maal dhaabbate if the interest rate and the number of interest compound period are now, yoonif interest rate fi number of interest rate compounding compound period beekaman jechuudha. Yoo isaan kun beekaman salphumatti present value argachuu dandeenya akkasuma faallaa isaa future value is akkuma ibsine sunitti argachuu dandeenya jechuudha. Okay, kana erga hubanne future value of a single sum hajuu kana ilaallaa jechuudha. It is the accumulated amount of single amount invested at compound interest may be computed period by a series of multiplications. Future value of a single yeroo jennu
gatii jechuudha future value samte jechuudha walitti qabamee singilitti jechuudha bakka takkatti yookaan lamp sum haa ta'u jechuudha. Isa walitti qabamee submission of a singles ida'ama bakka takkatti ida'amu jechuudha fuula duraaf dhaala isaati wajjin akkamitti akka ilaaluudha jechuudha. It is inni kun maallaqa tokko jechuudha kan compound interest irratti invest godhame sun dhaala yeroo yeroon shallagamu kan qabudha jechuudha. Akkasuma kan multiply ta'udha jechuudha. Maaliidhaan the number of year or the number of that times lakkoobsa yookaan yeroo sanirra dhaabbatee jechuudha periodii sanirra dhaabbatee kan multiply ta'aa deemudha jechuudha future value of single sum jechuun ida'ama bakka takkatti future value isaa ittiin beeknu jechuudha. Idduma bakkuma takkatti ida'ama dhala fuula duraaf beeknuuti jechuudha. Kanaaf kana fakkeenya waliin kan bal'ina ilaalu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf an illustrate for bir 10,000 invested for 1 years at 8% compounded quarterly. Akkuma fakkeenya kanaatti nuti jechuudha fakkeenyaaf 10,000 invested goonee jirra for 1 years waggaa tokkoof jechuudha at 8% compounded quarterly. Yeroo kana waggaa tokkoof goone garuu nuti quarterlytti 8% kun kan nuuf kennamu ta'a jechuudha. Percentiin 8 baatiiwwan arfanitti kan nuuf kennamudha jechuudha. Kanaaf isa kan akkamitti shallagnaa jennee kan ittiin ilaallu formulaa beekuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Formulaan isaa kan jalqabaa fakkeenyaaf interest beekuudhaaf interest rate per compounded period ilaallachuudhaaf I is equals to J over M jennaan jechuudha. J jechuun the annuals waggoota jechuudha. And or nominal interest rate isaati jechuudha. And M jechuun numbers or the period years or the compounded period per years jennuun jechuudha. Hummaan jechuudha yoo interestiin tokko nuuf kenname interestii compounded yeroo goonu akkamitti akka compounded goonu interestii kan ittiin ilaallu formulaan isaa tokko kana jechuudha. Akkasumas formulaa ittiin number of year ittiin ilaallu jechuudha. N jechuudha. Number of yearin yoo nuuf kenname ta'e akkamitti compounded akka ta'u kan ittiin ilaaluudha jechuudha. It is M times T jennaan jechuudha. Number of year beekuudhaaf M times T jennaan. M'n maal jenne jalqaba irratti the period per years or the number of conversions kana bal'inaan laala fakkeenya isaati wajjin times T dha jechuudha. Isa kana beekuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Akkasumas formulaan future value of single sum is beekamuu qaba jechuudha. Isaan sadeen kana yoo sirriitti qabanne future value of a single sum akkasuma present value of single sum beekna jechuudha. Future value kana beekuudhaaf principal bracket 1 plus I bracket the power of n jennee beekna jechuudha. Haala isa kanarra dhaabbannee kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenya armaan olitti yoo ilaallu ta'e principaliin keenya meeqa birrii 10,000 akkasuma 1 plus I'n keenya meeqa jechuudha parsantaa 8 jechuudha. Parsantaa 8 kan akkamitti compounded godhuu dandeenya kan jennudha jechuudha. Interest rate per compounded is equals to J over M. J'n keenya maal jenne jalqaba irratti the compounded interest inni jirra jechuudha. As irratti akkuma ilaalletti jechuudha. J'n maal jenne the annuals or the nominal interests. Interestii kennamu san jechuudha. Over M jechuun M'in timeidha jechuudha. Kanaafuu parsantaan 8 kun yeroo meeqaafi timii meeqaafi M'in keenya timeidha waan ta'eef timii meeqaafi timii 4 quarterly jechuun for quarterly jira jechuudha waggaa keessatti jechuudha. Kanaaf asirratti maal nu gaafate jalqabumaa invested for 1 years waggaa tokkoof invested godhe jechuudha. Isa kana quarterly itti fudhata jechuudha waggaa tokko keessatti yeroo takka waan ta'eef it is a single sums yeroo tokkoof waan fudhatu single sums godhe jechuudha. Kanaaf investing kana maal goona jechuudha parsantaa 8 kana quarterly hiruu qabna jechuudha jalqaba. Maaliif inni kun it is compounded interest jechuudha single sum yeroo jennu bakka takkatti ida'ama bakka takkatti argachuu jechuudha fuula duraaf. Kanaaf yeroo kana walirraa hirru 8% the power of force yeroo goonu it is 2% parsantaa 2 argannaa jechuudha. Maaliif baatiidhaan parsantaa 2 argachaati haga parsantaa 8tti quarterly irratti argannaa jechuudha. Muraa waan deefu osoo simply ta'e
simpliin kana hin barbaachisu yeroo takka qofatti kan wanni interest irraa argannu. Compounding garuu akkuma jalqaba ibsinetti jechuudha viidiyoo kanaan dura hojjenne irratti compounding 2 or more interested earned lama yookaan lama olitti kan argannu. Kanaaf isa kana waliif hirraa jechuudha. Parsantaa 8 kana kwartarliidhaaf hirraa jechuudha. Kanaaf parsantaa lama arganna jechuudha baatii baatiitti. Yeroo kana baatii baatiidhaan baay'ifnaa deemna jechuudha. Akkasuma waggaa meeqaafi for 1 years 1 years waan ta'eef waggaa tokkochaa kana kwartarliin baay'ifnaa jechuudha. Ammas waggaatti irraa meeqa akka argannu jechuudha. Kwartarliin waggaa isaa kwartarlii meeqas jira? 4 kwartarlii jira jechuudha. Kanaaf tokko baay'isuu 4 goona jechuudha. Osooma samii annual ta'e 2 ta'a jechuudha. 2 baay'isuu 4. Fakkeenya biraatiinis akkaataa isiniif galuuf ni ilaalla. Kana jalqabama 1 times 4 ta'a jechuudha. Maaliifi 4 kwartarliidha akkasuma emmiin keenya maal jechuudha? Times dha jechuudha. Yeroo meeqaa fi waggaa tokkoofi for 1 years waggaa tokkochaa kana kwartarliidhaan baay'ifna jechuudha. Osoo waggaa 2 ta'e 2 baay'isuu 4 jennaan jechuudha. Kanaaf tokko baay'isuu 4 ta'a jechuudha. Erga kanatti arganne isaan kana calallee compounded goonee jira jechuudha. Maaliifi future value of single sum irratti compounded interest fayyadamuu qabna jechuudha. Simple interest hin fayyadu jechuudha asirratti. Bakka takkatti sam gorgizee goonu jechuudha. Akkamitti akka sam goonu ilaallaa jechuudha. Kanaaf 1 plus 2% the power of 4 goona jechuudha. Yeroo kana maal arganna? 10,824 tuqaa 32 dhala arganna jechuudha. Dhala wajjin principaliin keenya jechuudha. Yookaan fakkeenya asirratti ilaaltani kanaan 10,000 1 plus 2% dhaan yeroo 4 baay'ifna jechuudha. 1 plus 2% kana yeroo 4 yeroo baay'ifnus ni arganna jechuudha. Garuu simply kana irratti bareedaadha jechuudha. Principal times principal bracket 1 plus I is the power of n yeroo godhe sum single sum of future value arganna jechuudha. Mee example biraatti haa ilaallu. Isa kana jalqaba quarterly waan ilaalle amma khabiratti ilaalla jechuudha. And find the future value of 10,000 investment at 2% annual interest compounded semi-annually for 3 years. Asirratti persenta qarshii 10,000 doolarii 10,000 invest godhee jira jechuudha. For annual interest idhaan waggaatti jechuudha. Persentaa lama akka argatuuf compounded semi-annuals ammas persentuma lamaan kanaa'u waggaatti jechuudha taraa lama akka argatu samiidhaan jechuudha. Semi annual reftan quarterly dhaan jechuudha. For 3 years waggaa 3 keessatti waggaan akka yeroo lama argatuuf semi annual akka argatuuf waggaa meeqa keessatti waggaa 3 keessatti jechuudha. Isa kana akkam goona? Jalqaba interestiin keenya lamaatu nuuf kenname jechuudha. Interestii kana meeqaaf irra jechuudha? Semi annual firuu qabna jechuudha. Interestiin kun waggaati. 2% waggaa keessatti. Kanaaf nuti imma semi annualiidhaan waan daliinuuf compounded waan ta'eef semi annual irratti yeroo ta'u interestiin compounded akkamitti barbaadame jalqaba maal jenne J over M dha jechuudha. Kanaaf J keenya kam jechuudha? Persentaa lamaadha jechuudha. Annualiin nuuf kenname jechuudha. Annual interestiin J dha jechuudha. J over semi annuals. Semi annualiin waggaatti taraa lama jechuudha. Kana yeroo waliif irru 0.01 arganna jechuudha. Akkasumas number of years jechuun M times T jechuudha. M'in keenya waggaa meeqaadha. Akkasuma timein immoo yeroo meeqaadha. Waggaa meeqaa fi yeroo meeqa waliin baay'ifna jechuudha. Waggaa meeqatti jechuudha? Waggaa 3 keessatti jechuudha. For 3 years gaafiin keenya waggaa 3 kana yeroo meeqa jechuudha? For semi annuals yeroo lama jechuudha. Waggaa 3 kana yeroo lama qaba jechuudha. Waggaan tokkos lama qaba, waggaan kaanis lama qaba, waggaan kaanis lama qaba. Dhala yeroo meeqa arganna jechuudha? Dhala yeroo 6 arganna jechuudha. Kana erga kanatti addaan major goone booda future value of single sum itti deebinaa jechuudha. Erga kana maal goona? Principal bracket 1 plus I the power of n itti hojjenna jechuudha. Kanaaf 10,000 bracket keessatti 1 plus 0.01 the power of 6 jennaan jechuudha. Mar'aaja yookaan alja kan ittiin interest argannu jechuudha. Aljaan kana maal godhaa jirra? Single sums ida'ama bakka takkatti ida'u jirra jechuudha. Ida'ama fuula dura argannu bakka takkatti compounded goone jechuudha. Akkaataa ittiin yeroodhaan argannu irratti dhaabbanne jechuudha. Kanaaf yeroo kana waliin baay'ifnu meeqa dhufa?
615 dhufaa jechuudha. Kanaaf net interest yookaan dhala qulqulluu nuti arganne asirraa meeqa? Net interestiin keenya akkamitti ilaalama? Principal net interestiin keenya qulqulluun isaa akkamitti argama? The future value minus principals. Future value nuti arganne 8,824 minus principal irraa hirrifna jechuudha. Yeroo kana meeqa arganna? 615 net interest arganne jechuudha. Single sum kana kana keessatti jechuudha. Haala kanaan kan ittiin adda baafannu ta'a jechuudha. Future value of single sum jechuudha. Akkasuma mee fakkeenya biraattis haa dabarru. Mee simply kan jabaatu jedheen yaadu fakkeenya tokkoon isiniif himuu barbaada jechuudha. Dhumarratti if one day her daughter was born, Salam deposit 10,000 in a saving account that guarantee to accumulate interest quarterly at 10% a year. Yooni fi jechuudha mucaan dhalatee jechuudha. Mucaan ishee yoo dhalatee jechuudha. Eenyu jira mucaan Salam yoo dhalatee jechuudha. Mucaan Salam erga dhalatee Salam deposit gootee jechuudha. Qarshii 10,000 jechuudha. Qusatteef jechuudha baankii keessatti. Erga qusatteef akka wabii ta'u fuulduraaf interestiin quarterlyidhaan akka kennamuuf jechuudha. Interestiin kun ji'a 4 jechuudha. Amata keessaa ji'a 4 akka kennamuuf parsantaan 10 waliif galamee baankii keessee jechuudha. Kanaaf what will be amount in the saving account on her daughter's 18th birthdays? Amountiin isiin maallaqa kana save goote kun jechuudha mucaasiitiif jechuudha. Erga dhalattee waggaa 18 booda meeqa ta'aafi jedha. 10,000 keessee fi guyyaa isiin dhalattee jechuudha. Garuu erga isiin waggaa 18 waggaa geesse meeqa ta'aaf maallaqni kun erga akkanatti parsantaa 10 dhalaa dhufee hagamta akka ta'u kan ittiin measure goonuudha jechuudha inni kun. Baay'ee nama dhibu waan ta'eef salphattiin isin argisiisuu barbaade jechuudha. Kanarratti the amount is in the saving account on her daughter's 18th birthday. Wanni biyoo qabda waggaa 18 booda akka fudhattuuf. Kanaaf jalqaba maal goona interest compounded fudhachuu qabna jechuudha. Akkuma jalqabanne interest compounded jalqaba J over M jennee jirra jechuudha. J'n keenya meeqa jechuudha? J jechuun annual interest. Annual interest keenya parsantaa 10 jechuudha. Parsantaa 10 over M. M jechuun it is for how times or for how many times yeroo meeqaaf M jechuun parsantaa 10 kana yeroo meeqaaf parsantaan 10 kun quarterlyidhaan akka kennamuuf interest quarterly at 10 years 10%. Kanaaf quarterlyidhaaf hiruu qabna jechuudha. Parsantaa 10 kana yeroo hiruu yeroo kana interestiin baatiidhaan dhufu meeqa ta'a jechuudha? Parsantaa 2.5 dhufa jechuudha. 2.5% dhufa jechuudha. Yeroo ilaallu jechuudha. 0.0251 dhufu isa kanarratti interestii arganne jechuudha. Yeroo kana ammas how many years or how many times jennee kan ittiin ilaallu jechuudha. N keenyas formulaan isaa M times T dha jechuudha. Kanaaf M keenya maal jennee mean how many times kajeudha jechuudha. Yeroo meeqaaf quarterly yeroo jennu yeroo meeqaaf enda T dha yeroo meeqaaf yookaan waggaa meeqaa keessatti jechuudha M jechuun. Emmiin keenya asirratti amma 18 jechuudha. Erga dhalattee waggaa 18 booda akka fudhattuuf 18 kana maaliin baay'ifnaa jechuudha? Quarterlyidhaan baay'isuu qabnaa jechuudha. Maaliif waggaa 18 kana keessatti waggaa tokko keessatti yeroo 4 dhalaaf parsantaan 10 kun jechuudha. Quarterly yeroo jennu baatii 4 jechuudha. Quarterly semi annual yeroo jee baatii 6 jechuudha. Kanaaf waggaa 18 keessatti yeroo meeqa akka interestiin kun dhalatuuf kan ilaaluun ta'a jechuudha. Inni kana yeroo dalaynu jechuudha yookaan number of years kan. Kanaaf 18 baay'isuu 4 goona jechuudha. Erga kana 70 fi meeqa dhufa jechuudha? 72 dhufa jechuudha. Erga 72 dhufee akkamitti future value jalatti barreessinaa jedhu jechuudha.
interest compound argannee jirra. Akkasumas the number of years or number of times argannee jira. Yeroo meeqaaf yeroo 72 dhala kana dhalaa fi dhufaa jechuudha. Haga isiin waggaa 18 guututti jechuudha erga dhalattee. Kanaaf kuma kurnan kana 1 plus 0.025 times or the power of 72 jennaan jechuudha. The power of 72 yeroo kana maal goona jechuudha. Parsanta yookaan birrii meeqa arganna waliigala isaa birrii 59 kuma 59 fi 172 argannaa jechuudha. Sorry, kuma 59 fi 179 waliigala irratti argannaa jechuudha. Yeroo kana dhalliisi waggaa 18 booda isa kana taafii jechuudha. Kanaaf salaam jechuudha. Dhala wajjin principalin isiitii wajjin yoo itti dabalamu kuma 59 fi 172 argatti jechuudha. Net interest isii ilaaluudhaaf yookaan dhala qulqulluun isiin argatte ilaaluudhaaf future value minus principal jennee jirra jechuudha. Kuma 59 fi 172 hir'isuu principal isiitii kuma 10ti. Yeroo kana meeqa ta'a jechuudha? Kuma 49 fi 172 dhala isiitii jechuudha. Dhala waggaa 18 booda maallaqa haati isii keesseef jechuudha. Kuma 10 yeroo isiin dhalatte kuma 10 keessee fi yeroo isiin waggaa 18 geesse akka fudhattuuf keessee fi turte yeroo isiin waggaa 18 geesse jechuudha. Salaam fudhachuudhaaf baankii yeroo kan dhaqxu ta'u meeqa ta'a fi kuma 40 fi 9 fi 172 dhalaa fi jechuudha. Kuma kurnan isaati kuma kurnan isaa yeroo irratti ida'anii fi kuma 59 fi 172 keessaa fudhatti jechuudha dhalaa wajjin. Kanaaf salphumatti isiniif gala jeetiin abdadhaanis akkasuma viidiyoo biraatti hanga wal agarrutti har'aaf qophiin keenya kanuma like share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa dhaamsi keenya kanuma nageetti.